Nagaa siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessan baay'ina yaa taatanii isiniin jedha. Waan ajaa'ibaa tokko dhumarra sagalee isaanii isiniif hin banaa. Maaliifan ajaa'ibsiifadhe seetan jaalala namni walii qabuu fi akkasuma obbolummaa beektuutii deessuudha jechaadha bakki isaan dhaqaa jiran kana. Mana deessuu dhaqaa jiru tokkummaadhaan dhaqanii warratanii heebbisu. Kanaafi jaalala isaanii keessatti hedduu takka waan dinqisiifadheef viidiyoo isin hojjedhe viidiyoo kana laayik sheer gochaa koottaa ola seenaa isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyya. Akkuma argitanii obboloonni kunii warroota gaa'ela qaban warroota gaa'ela hin qabne akkasumatti baay'inaan jechaadha. Yookiin faarfattoota kan jedhaman jechaadha. Eebbisuu dubartii deessee gaafa dubartiin tokko deessee eebbisuu dhaqu amma dandeettii isaaniitii birrii walitti guurratanii uffata daa'imaaf bitanii dhaqaniitu eebbisuu isiniin jedha. Jaalalli isaan waliif qaban maaliifi baqqaashoo das nama jedha jechaadha. Dubaroonni gaa'ela hin dhaabnes dubartoonni tokko gaafa dahan akkasitti dhaqanii eebbisuu isaanii wajjiniin baay'ee tokkoon dinqisiifadhe dhiironnis dubartoonnis akkasumatti dhaqanii warratanii baga mucaa argattee baga gammaddee baga waaqayyo kanaan si ga'ee baga haadha mucaa taatee jedhanii warratanii eebbisuu jechaadha. Innaa kun akkuma argitan kana akkasittiin dhaqaniitii eebbisaa jiru. Shubbisanii faarfachaa waaqayyoon galateeffatanii fi akkasitti haadha mucaa kana eebbisanii akkanallee baasanii warratanii mucaa sana dubbisanii mucaa laalanii kennaa bitanii fi sanaaf immoo kennanii fi akkasitti eebbisu jechaadha. Jaalalli jiraannan akkasii ginoo. Maaliifi baga haadha mucaa taatee baga gammaddeedhu jechaadha. Namoonni kun nama baay'eedha waan ta'eef warroonni mucaa qaban immoo akkasitti bunaaf daabboo qopheessanii warrataniitu warra isaan eebbisuu dhufe kan ammoo teteechisanii warrataniitu kennuuf isiniin jedha. Sababiin isaa baqqaashoo taruma taraa carraa nama tokko gaafa ga'e akkasumatti dhaqanii eebbisuu jechaadha. Maaliifi waan qaban irraa walitti buusanii baqa haadha mucaa kana eebbisanii aadaa bartee yookaan immoo baay'ee bareedaa kan ta'e jechaadha aadaan kuni. Dhumarratti warroonni amma dhumaatti dhaggeeffatan sagalee isaanii waan isaan jedhaniitoo faarfataniif illee isiniif hin bana isiniin jedha. Garuu ammaaf sagalee koon irratti hojjedhe. Innaa hordoftoota chaanaalii kiyyaa waan dinqisiifadheefan sagalee kiyyaan hojjedhe jechaadha. Isa suurri sassafamu haa ta'u kunoo hiitanidha. Haati mucaa wal qixxee ilaalisuun jedha akkasitti eebbisanii fi faarfatanii fi baga gammaddan jedhanii eebbisuu isiniin jedha. Isiniin maranii lafa rab jedhanii taa'anii kunuunte haati mucaa ishii kana ishii haraasii reefuuti reefu jechaadha ji'a. Akkasitti eebbifamtee jirti isiniin jedha. Mee maaltu sitti dhaga'ama otoo isin ta'e jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii hedduu takka gammadee naqe kootii waan das nama jedhuu fi baqqaashoo akkasii isiniin jedha. Innaa gaafa mucaa godhatan akkasitti eebbifamu isiniin jedha. Kaayee kanatti eebbifamu isinillee biyya ormaatii galaatii haadha mucaa ta'aatii. Isinitti naanna'anii isinitti marfamanii baga rabbiin isinii kenne baga waaqayyo isinii kenne jedhanii kan olaalaa yeroo kennaallee kennaniif uffata innannuu sanaaf bitan kennaniifi haati mucaa hedduu takka gammaddee simattee fudhattee isiniin jedha. Yeroo kana akka gammadanii ani immoo waan hundumarra kan caalu maaltu dasna jedhe seetan kennaa isaan bitanii aniifi irrayyuu kan caalu tokkummaa fi jaalala isaaniiti jechuudha. Hedduu tokko kanan ajaa'ibsiifadhee fi kanan dinqisiifadhe namni jaalala qabaannan baqa akka das nama jechaadha. Innaa akkasii uffata bareedaa kanallee bitanii fi innannuu akkasitti eebbisanii fi jiru mucaan kee haasii guddatu jedhanii nama 40 olii ta'an malee isa gadi miti jechaadha baay'ina qabu. Akkasitti uffanii eebbisanii kaan daabboo kennaafii jira. Kaan immoo buna danfisaafii jira. Baqa jejjedhanii warratanii doonte jechuun baay'ee waliin hin ga'u jechaadha. Manni kun waan bal'aa ta'eef malee iddoo mana magaalaa keessatti dhiphaa ta'e iddoo waliin ga'u kana lahoo taa'e malee. Isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyyaa hedduu takkan baqa anan jaaladhe natti tolesi.
baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Daabboo Itoophiyaas immoo haa nyaannu kottaa nyaadhaa isiniin jenneerra. Kottaa nyaadhaa kottaa. Malam,